Assalamu alaikum. Akkam jirtu uummata kiyya qaaliif gaarii fayyaa keessanii baga jiraattan. Egaa namni nama galateeffanne rabbiin hin galateeffatu jedhan. Uummata kiyya hawaasa bal'aa, hawaasa warqee, hawaasa gara laafessa, hawaasa biyya jirtu nama tuffanne, hawaasa bifaan nama tuffanne, hawaasa beekumsaan nama tuffanne, hawaasa qabeenya nama tuffanne, hawaasa ilma ofii gurraachas ta'u, diimas ta'u, furdas ta'u, qal'as ta'u, baqatas ta'u. Wama fedhe haa ta'u akkuma fedhettu ilma kennaa jedheetini guddifatu. Rabbi isin haa guddisu. Rabbi addunyaa akiraa isin haa milkeessu. Jecha isiniif hin qabu wallaahi ani hin eeyne warroonni waan kana erga eegale na bira dhaabbattan homa dandeettan hundaan viidiyoo beeksisuun, sheer gochuun, laayik gochuun, hiriyoota keessanitti himuun guyyaan ga'een jennaan immootu irratti hirmaachuun jechuudha. Ililli irraa kaaftanii aga tiktaak yuunivarsaalitti jechuudha. Hundi keessan warri gammachuu guyyaa kaleet irraa qooda fudhattan. Rabbi mataa keessan ol haa qabu. Rabbi duraa duuba keessan haa milkeessu. Hundumti keessan warri dhuftanillee warri dhufinillee kama dhufetu keessanii jechuudha. Ani ebaluun irraa hafe ebaluu dhufee nama jedhuu miti hin beeytanii hundumti keessan warri guyyaa kaleessaa lola guyyaa kaleessa lola addunyaa sadaffaa irraa hirmaattanillee hundi keessan galatooma taaptaap irraa kaaftanii hamma leencaama tiktaak yuunivarsaalitii jechuudha. Warri mootu irribni isinii kutee dalagaan biizii isin godhee ayyaanni biizii isin godhee neetworkii dhabdanii beekan haftanii hundumti keessanillee yoo biyyi tokko yoo walloltu waraanumatu dhaqee lola malee ummanni hundi hin lolu akkasuma jechuudha. Like that isinii galee warra ollaa wajjin lolaa turre waraanni gurguddoo warri humna qaban hin deemanii warri humna hin qabne mootummaan guddoo fi ijoolleef dubartiin hin hafan jenneetuma fudhannaa jechuudha.